Bulchiinsi magaalaa Finfinnee manneen waliin jireenyaa sagantaa manneenii 28 marsaa 13ffaa fi sagantaa manneenii 40-60 marsaa 2ffaa naannoo saayitii tuuristiitti ijaaramaa turan 1936 abbootii carraaf dabarsee laateera. Abbootii carraatiif furtuu kan laatan sadarkaa itti aantuu kantiibaatti hooggantuun biiroo misooma manneenii fi bulchiinsaa aadde Yaasmiin Waahib Rabbii manneen jalqabamanii hanga hin xumuramne xumursiisuun abbootii carraaf dabarsuuf bulchiinsi magaalichaa hojjechaa akka jiru himanii guyyaa har'aas manneen 1000 olii abbootii carraaf dabarsuun danda'amu himaniiru. መስሪያ ቤታችን የቤቶች ልማት አስተዳደር ቢሮ እንዲሁም ኮርፖሬሽኑ የቤት አቅርቦት ፍላጎትን ለመመለስ ከነባር አማራጮች በተጨማሪ ሰፋ ባለ መልኩ አዳዲስ የቤት ልማት አማራጮችን ለማስተግበር Biiroon misooma manneenii fi bulchiinsa akkasumas koorporeeshiniin manneenii fedhii dhiheessa manaa guutuudhaaf filannoolee duraan turaniin dabalatatti misooma manneenii haaraa hojiirra oolchuudhaaf hojjechaa jira. Kanaan dura manneen jireenyaa fi daldalaa ijaaramuu eegalaman 139,8 olii rakkoolee qaban furuudhaan fayyadamtootaaf dabarsuun hojjetamaa jira. Waggaa baranaa carraan ba'ee fi garuu osoo hin xumuramin kan hafan manneen waliin jireenyaa 1,939 saayitii tuuristiitti abbootii carraatiif laanneerra. Hanqina mana jireenyaa magaalattiin qabdu furuuf yeroo ammaa manneen karaa salphaa ta'aniin ijaaramuu danda'an manneen 5,000 kutaa bulchiinsa magaalaa Aqaaqii Qaallittiitti jalqabamaa akka jiranis himaniiru. በቅርቡም ከዚህ ቀደም በኦንላይን የተመዘገቡ ፍላጎት ያላቸውን ተመዝጋቢዎች በማህበር ለማደራጀት የሚያስፈልገንን መረጃ ለመውሰድ Kana dura namoota manneen ijaarrachuuf fedhii qabanii fi onlaayiniin galmaa'an waldaan ijaaruudhaaf odeeffannoolee barbaachisoo walitti sassaabuun guca akka guutan waamicha taasisneerra. Kanaan gamatti manneen filannoo kiraatiin dabarsaman bal'isuudhaaf manneen bifa salphaatiin ijaaraman 5,000 Aqaaqii Qaallittiitti ijaaruudhaaf bajetni ramadamee gara hojiitti seenameera. Daayirektarri Olaanaan Koorporeeshinii Manneenii Magaalaa Finfinnee Obbo Shimallis Taamiraat gama isaaniitiin manneen ijaaraman qulqullina kan qabanii fi yeroo karoorfameef keessatti akka xumuramaniif humnaa fi dandeettii dhaabbilee ijaarsaa cimsuuf xiyyeeffannaan hojjetamaa jiraachuu himanii ijaarsa manneeniitiif gufuu kan ta'an rakkoon daangaa kabachiisuu fi hanqina faayinaansii akkasumas kanneen biroon furuudhaaf mootummaan xiyyeeffannaa akka itti laatu gaafataniiru. ከ1000 በላይ የግንባታ ተቋራጮች በተለያየ ደረጃ በስራ ውስጥ ተሳትፎ እያደረጉ የሚገኙ ሲሆን በሂደቱ አበረታች የቴክኖሎጂ ሽግግር የታየበት የሀገር ውስጥ የመገንባት አቅም የዳበረበት dhaabbileen ijaarsaa 1,000 ol sadarkaa garagaraan hirmaannaa taasisaa jiru. Kanaanis ce'umsi teekinooloojii cimaan ittiin argameera. Humnii fi dandeettiin ijaarsaas gabbateera. Pirojektiin manneenii pirojektiilee gurguddaa ta'an keessaa isa tokko yoo ta'u xiyyeeffannaa qaama hundaa kan barbaadudha. Kanaaf rakkoo hanqina pirojektii raawwachiisuu, daangaa kabachiisuu fi rakkoo faayinaansii waliin wal qabatee furuuf mootummaanis bulchiinsi magaalaas xiyyeeffannaa kennuu qaba. Sababa rakkoolee kanaatiin manneen jireenyaa 100,000 fi 39,000 fi 8 xumuruun dabarsuuf rakkoo ta'eera. Namoonni 12,000 ol waldaa ijaarsa mana jireenyaatiin gurmaa'anii akka mana ijaarrataniif bulchiinsi magaalaa Finfinnee haala mijeessaa akka jiru ibsameeti jira.